Hello, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamoo barattoota keenya. Nageenyi Rabbii isinirra haa jiraatu yooyyaa harka fuunee nageenyi badhaadha jecha barnoonni keenya kaarramu International Economics 2 chapter 1 jechuudha. Yeroo darbanni baranne. In the past, we have learned change in exchange rate, depreciation or devaluation, and also appreciation or revaluation, as well as the rate of appreciation and depreciation. Kana baranne yeroo darbe change in exchange rate, jijjiirama exchange rate jechuudha. Aga depreciation fi revaluation isaan lamaanuu tokko ergaa tokko dabarsan jennee depreciation yeroo humna economy irraa exchange rate irrattu jechuudha. The value of the domestic currency decreased due to economic force yeroo taatu jechuudha. Devaluation is yeroo domestic currency decreased taatu by the central monetary authority or central bank jechuudha. Appreciation yookaan ammoo revaluation is ergaa tokko dabarsan jenna. Appreciation yeroo the value of domestic currency gatiin maallaqa biyya keessaa dabalu jechuudha due to economic force, and the revaluation ammoo when the value of domestic currency increases due to the policy, economic policy or national bank. The rate of appreciation or depreciation can reduce by today we are going to learn the spot rate and the forward rate, and also the concept of premium and the discount, as well as nominal, real and effective exchange rate. Kana baranna. Barnoonni keenya karraa qabxii kanarratti xiyyeeffata. Spot rate and the forward rate fi akkasuma immoo premium and discount rate, and also nominal, real and effective exchange rate kan jedhu. Kanaaf hanga dhuma barnoota keenyaatti xiyyeeffannaadhaan akkana waliin turtan jaalalaa fi kabajaan isin afeera. Let us begin. Mee eegallu spot rate and forward rate maal jechuudha? Spot rate jechuun akkasuma immoo forward rate jechuun maal jechuudha? Spot rate. A spot rate in the foreign exchange transaction take place on the spot. Kuna yeroo waljijjiirraan maallaqaa yookaan bittaa fi gurgurtaan maallaqaa biyya tokko biyya biraatiin yeroo gartee ta'u jechuudha. On the spot jechuun yeroo gabaabaa keessatti ammumatti jechuudha, yeroo ammaatti immediate jechuudha. The two parties agree to an exchange of bank deposit and execute the deal immediately. Spot rate kana keessatti paartiileen lamaan kanneen maallaqa bituu fi ka gurguru yookaan immoo exchange rate geggeessan jechuudha. Bank deposit exchange dhaaf ammoo walii galan jechuudha. Wal jijjiirraadhaaf bank deposit ammumaan tana walii galanii ammumaan tana immoo execute godhan jechuudha immediately. Saniifuu spot rate jechuun bittaa fi gurgurtaa qarshii biyya tokko biyya biraatiin yeroo gabaabaatti ammumatti jechuudha. Ammumatti walii galanii transaction kan gaggeeffamu jechuudha. Bittaa fi gurgurtaa maallaqaa yookaan ammoo exchange rate kan ammumatti gaggeeffamu jechuudha. Spot rate jechuun spotiin kan ammaa jechuudha. Yeroo kanatti exchange rate governing such on the spot. Haala kana keessatti exchange rate kan hoogganamu on the spot jechuudha. Ammoo yeroo ammaatti jechuudha. Trading are called spot exchange rate. Daldalli maallaqa bittaa fi gurgurtaa maallaqaa biyya tokko maallaqa biyya biraatiin gaggeeffamu kun spot exchange rate jedhama. And the deal is called akkasuma ammoo waliigalteen bittaa fi gurgurtaadha. Spot transaction jedhama. Spot transaction jedhama.
jechuudha sanii spot ratein bittaa fi gurgurtaa maallaqa biyya tokko maallaqa biyya biraatti ammuma kan yeroo ammatti ta'u jechuudha on spot jechuudha wannan agarsiisu yeroo guyyaa lama keessatti kan raawwatu jechuudha haala kanarratti tradingiin kun yookaan immoo daldalli kun bittaa fi gurgurtaan qarshii kun maallaqa biyya tokko maallaqa biyya biraatiin bituu kun tradingiin isaa yookaan immoo daldalli isaa spot exchange rate ya waliigalteen immoo dealing spot transaction jedhama jechuudha in practice there is a 2-day lag between spot purchase or sale dhugaadhaan jechuudha dhugaadhaan yookaan immoo practicaliidhaan spot rating kun kan yeroo ammumatti waliigaltee gatuma amma jiru kanatti sorry waliigalamee bittaa fi gurgurtaan amma raawwatamu kun practically hanga guyyaa lama turuu danda'a jechuudha lag jechuun hanga guyyaa lama turuu danda'a jechuudha bittaa fi gurgurtaan kun guyyaa lama keessa raawwata yookaan hanga guyyaa lama turuu danda'a jechuudha that is between spot purchase spot kabituu fi or spot sale jidduu hanga guyyaa lama tura jechuudha 2 business day tura hangachi turuu danda'a and the actual exchange of currency to allow for the verification paperwork and the clearing of payment unammo guyyaa laman kana kan turu actual exchange rate maallaqa kana waljijjiirraa dhugaa maallaqa kana guyyaa laman turu kun wanni yamu verification jechuudha mirkaneessuu fi akkasuma immoo paperwork hojjechuuf amallee clearing of payment ammas akkasuma immoo bittaa fi gurgurtaan kana payment clear godhudha jechuudha kan jedhuuf saniif tura jechuudha hojimaata kanaaf hanga guyyaa lama tura for example 100 euro could be obtained immediately by buying $2 per pound pound ingilizii dhibba Paundi Inglisi dibbata fakkeenyaaf bittaa fi gurgurtaan isaa immediately amma gaggeeffamuu danda'a jechuudha. Kun ammoo doolaarri paundi takka doolaara lama kafaluun taa per pound jechuudha. Haala kana yoo kan ta'u ta'e wal jijjiirraan exchange kun paundi dhibbaaf arshii dhibba lama doolaara dhibba lama ta'a jechuudha. Doolaara dhibba lama ta'a jechuudha. Kunga guyyaa lama keessatti yookaan ammoo guyyaa lama duratti gaggeeffamuu danda'aniif spot rate jechuun wal jijjiirraa bittaa fi gurgurtaa amma gaggeeffamu jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti ammatti at minimum of 2 business day keessatti jechuudha. Okay, what is the forward exchange rate? Forward exchange rate. Foreign exchange rate deals which specify a value date. Kunamma wal jijjiirraa maallaqa biyya tokko biyya biraatiin kan waliigalteen godhamu value date jechuudha guyyaa bittaa fi gurgurtaan gaggeeffamu jechuudha. That is further away than 2 days. Kunamma guyyaan bittaa fi gurgurtaan yeroo bittaa fi gurgurtaan gaggeeffamu guyyaa lama caalaa jechuudha akka spot rate saniif. This is often kunamma yeroo baay'ee maali 30 days baatii takka yookaan ammoo 90 days baatii sadii yookaan ammoo 180 days yookaan ammoo hanga baatii jaha jechuudha kan deemu jechuudha yookaan ammoo ammallee 270 days guyyaa 270 akka deemu jechuudha hanga baatii sagalillee ta'uu danda'a or 1 year waggaa tokkollee ta'uu danda'a jechuudha. San waliigaltee arra godhan wal jijjiirraa baatiitiif yookaan ammoo baatii sadii takka baatii jaha yookaan ammoo baatii sagalii takka ammoo amata tokkootiif ammaan tana waliigaltee godhan gatii value jechuun guyyaa bittaa fi gaafa bittaa fi gurgurtaan itti gaggeeffamu ta'u amarratti waliigalan jechuudha forward rate jechuun that is called forward rate. Haala kanatti exchange ratein bittaa fi gurgurtaan isii baatii takka booda yookaan ammoo baatii sadii booda
guyyaa 90 yookaan guyyaa 180 baatii 6 booda takka immoo guyyaa 270 baatii 9 booda takka immoo amata tokko booda gaggeeffamu forward exchange rate. Value date is at the on which the party actually receive the fund. Value date guyyaa gartee actually jarri dhugaadhaanitti receive the fund maallaqni isaaniif dhufu jechuudha. Wanni irra gurguran sun gaafa isaanii dhufte jechuudha. Saniifuu bittaa fi gurgurtaa irra gaggeeffame maallaqni isii gaafa dhufa baatii 3 booda yookaan immoo baatii 6 booda takka amata tokko booda jechuudha. So what they have purchased for today waan irra walii bittaa fi gurgurtaa irra walii galtee godhan kan maallaqni isii kafalamamu baatii 3 baatii 6 baatii 9 yookaan immoo amataa jechuudha. For example, one could enter into an agreement today. Fakkeenyaaf amma namoonni tokko walii galuu danda'an to purchase 100 pound dhibba tokko jechuudha. 3 months ji'a 3 booda from today har'a walii galan garuu exchange rate kana pound dhibba tokko ji'a 3 booda akka bittaa fi gurgurtaan gaggeeffamu. That is waligalteen isaan itti godhan kun 2.02 doolaara 2.2 jechuudha baatii 3 booda for 1 pound tokko. That is forward rate. Ka gara fuulduraatti reetiin kun amma reetii fuulduraa jechuudha. Forward rate exchange rate gara fuulduraa. Ka garuu ammoo bittaa fi gurgurtaa irratti waligalteen godhamu jechuudha. Bituu fi gurguruuf waliigalteen amma garuu ammoo gaafni bittaa fi gurgurtaan itti gaggeeffamu forwardidha gara fuulduraatti jechuudha baatii 3 booda jechuudha. After 3 months ji'a 3 booda ammoo he or she gets sun ji'a 3 booda ammoo wanni argatu euro pound dhibba doolaara 202 argata jechuudha. That is regardless of what the spot rate is at the time. Oskunan magarte regardless of what the spot rate at the time. Spot rate yeroo sanii hangam akka ta'u dantaa keessa osoo hin galchin jechuudha. Yookaan ammoo osoo waliin qabatin jechuudha. Osoo spot ratein gaafa baatii 3 booda sun forward rate kanarra guddaadha immoo irra xiqqaatamu irra guddataa osoo gartee dantaa keessan galchi yookaan ammoo osoo waliin qabsiisin kan ta'u jechuudha. Okay, as this haala kana keessatti gaa forward rate kana keessa wanti spot rate tun takka ammoo kan isaan irra walii galan kana caaluu dandeessi yookaan ammoo kan isaan irra walii galan kana gad ta'uu dandeessi. Haala lamaan san keessattuu wanni uumamu waa lama. Premium fi discounted uumama jechuudha. Premium and discounted uumama. If the future rate yoo gartee future rate yookaan ammoo forward rate greater than the spot rate irra guddaa ta'e then there will be premium dakka premium so premium jechuun yeroo forward rate irra guddaa spot rate taate forward rate isaa irra walii galan spot rate yeroo irra guddaa ta'u ta'e premium jechuudha. If the spot rate is higher than the future rate then there will be discount. Garuu ammoo yoo gartee future rate yookaan ammoo forward rate isaa irra walii galan san irra spot rate yeroo sanii guddaa haa ta'u ta'e then the future rate then wanni uumama jechuudha. Future rate isaan irra walii galan baatii 3 booda yookaan ammoo ji'a 6 booda irra walii galan san spot rate yeroo sanii irra yookaan gartee xiqqaa ta'u ta'e yookaan ammoo spot rate yeroo baatii 6 booda baatii 3 booda irra guddaa future rate isaan irra walii galanii yookaan ta'u ta'e then it will be discounted na. Forward discount or premium. Forward discount yookaan ammoo premium formulaan isaanii tokko malachuutuufu mallattoodhaan adda ba'a malee jechuudha. That is forward rate minus spot rate divided by spot rate times 100 jechuudha.
Sanifu forward discount or premium rate contains some formula is forward rate minus spot rate divided by the spot rate and times 100. Kanan sam asirratti formula lachuutu tokko discounted ammoo premium taati negative yookaan ammoo positive ta'uu isaaniitiitu murkaneessa jechuudha. Where F is forward exchange rate quotation and S is the spot rate quotation jechuudha as keessatti F in forward exchange rate dha and S in ammoo spot rate quotation dha jechuudha. If exchange rate is defined as yogarte exchange rate yero ibsamu defined as foreign currency per unit of domestic currency foreign currency per unit of domestic currency jechuun fakkeenyaaf domestic currency birriin takka doolaara meeqa yoo hiikamu taate yoo akkasitti define ta'u taate if it is negative yoo negative ta'e jechuu haala san keessatti garuu amma haallitti exchange rate kun define ta'e murteessa domestic currency per foreign currency jechuu fi foreign currency per domestic currency walatta foreign currency per domestic currency jechuun qarshiin takka doolaara meeqa jechuudha. Unitiin birrii domestic qarshiin takka doolaara meeqa yookaan ammoo reala meeqa jechuudha. Foreign currency per unit of domestic currency jechuudha. Garuu ammoo domestic currency per unit of foreign currency yoo jennu taate doolaarri tokko qarshii meeqa yookaan ammoo reaalli tokko qarshii meeqa jechuudha. Sanifu akka inni define godhe amma yoo akkam taate jennaan yoo gartee exchange rate yeroo define taatu foreign currency per unit of domestic currency qarshiin takka doolaara hagana yookaan ammoo qarshiin takka reala hangana jennee unitii maallaqa biyyaa takka maallaqa biyya alaatti meeqa akka ta'uun yoo kan ibsinu taate yoo akkasitti ibsamu ta'e if it is negative haala san keessa yoo negative ta'e we have forward discount qabna jechuudha. That indicating depreciation agarsiisa jechuudha. Depreciation of domestic currency agarsiisa. Yoo negative ta'e jechuudha. Yoo negative ta'e jechuun spotting greater than spot rating greater than forward rate jechuudha. Haala maal ta'utti haala exchange rating foreign currency per domestic currency ta'uu eessatti jechuudha. Haala qarshiin takka doolaara meeqa yookaan ammoo qarshiin takka reala meeqa jennee adeemsinu keessatti yoo negative ta'e spotting irra guddaa forwarditi. That negative yoo ta'e we are forward discount jennee yeroo san or discounted. It is indicating depreciation of domestic currency or domestic bill kan jedhu agarsiifti jechuudha. If it is positive, we have forward premium. Yoo gartee positive ta'e we have forward premium. That is indicating appreciation of domestic currency yookaan ammoo appreciation of birrii jechuudha. Haala san keessatti yoo ibsan. Garuu immoo yoo inversii garagalee ta'e faallaa kanatti ta'a. Koo inversii yoo garagalchine jechuun domestic currency per unit of foreign currency yoo goonu taate faallaa kana garagalaa jechuudha. Okay, the concept of premium and discount. Okay, for example, let us a spot rate be $2 is £1. Fakkeenyaaf spot rate in doolaarri lama poundii takkaa jennu. Amma kun akkaataa inni ibsame yoo Ameerikaa taane yoo Ameerikaa taane akkatti isii kana ibsine domestic currency per foreign currency jechuudha. Yoo ammoo Eurooppaa taane yookaan ammoo Ingiliz taane UK taane domestic
foreign currency per domestic jechuudha. So and let the forward rate be $2.03 is 1 pound. Yeroo kana manti English ta'uun sababaan isaa unity exchange rate kun akka define ta'u jiru the amount of dollar per unit of pound itti ibsamu jira. Yoo English taane akka itti ibsaa jiru foreign currency per domestic currency ibsaa jira. Yoo ammoo gartee Ameerikaa taane domestic currency per foreign currency ibsaa jira. Yoo English taane immoo foreign currency per domestic currency. Yoo Ameerikaa taane immoo foreign currency per domestic currency per foreign currency da yoo Ameerikaa taane. Yoo English taane immoo foreign currency per domestic currency. Yoo Ameerikaa taane domestic currency per foreign currency da jechuudha. Haala kana keessatti gaa spot rating $1 pound takka uffata ta'e. And then let the forward rating ammoo be 1 pound is equal to 2.03 yookaan ammoo $2.03 yoo ta'u ta'e. Then it is premium or discount. That it is premium because dollar 2.03 jechuun irra guddaa dollar 2.3 forward rate irra guddaa spot rate iti waan ta'eef premium that is positive jechuudha. In this example there is 1.5% premium on the pound sterling. Yeah, pound irra premium takka tuqaa 5 jira jechuudha. So kana jechuudha immoo forward rate minus spot rate divided by spot rate, that is 0.3 divided by 2 yoo jennu taate 0.15 akkas ta'a jechuudha. When we multiply by dibba 1.5 premium ta'a premium, that is an example 2. Let us the spot rate be $2 is equal to 1 pound and let the forward rate be $1 and 96 cents is equal to 1 pound. Then calculate forward discount on pound. Yeah, on pound. Kana shallagame. Okay, let us come to nominal, real and effective exchange rate. Nominal, real and effective exchange rate. Nominal exchange rate in real exchange rate in effective exchange rate in nominal exchange rate in kamakati exchange rate in makati nominally makma hecho. Nammo kan maallaqa jechuun kanuma yeroo ammaa maallaqa exchange rate value ammaa jechuudha. The exchange rate that prevails at the given date. Kun exchange rate yeroo sanitti bara sanitti yookaan yeroo sanitti gartee gatii maallaqa biyya tokko maallaqa biyya biraatti kan ibsu jechuudha nominally. It is the amount of foreign currency that will be obtained for one birr in the foreign exchange market. Kana jechuun hammamtaa maallaqa biyyaalaa kan qarshiin takka bittu jechuudha kan ibsu jechuudha. That is in foreign exchange market gabayaa maallaqa addunyaa keessatti jechuudha with no reference made. Kunammoo reference hin qabu to what this mean in terms of purchasing power of good and service. Reference hin qabu jechuun referencing qabu jechuun waa takkan eeru jechuudha. Core reference cannot be made
in terms of what? The purchasing power of good or service. Amma dandeettii bittaa yookaan immoo purchasing power goodii fi servicii meeshaadhaatti gara deebisnee hiinu taate waa takka waan hiikuu qabu jechuun isaan waliin qabatu jechuudha. Purchasing power of good and the service wajjin waliin qabatu yookaan immoo in terms of good and the service hin laalamu jechuudha. Qaxxatuma exchange rate maallaqa doolaara tokko qarshii meeqa akka ta'e kan amma gabaatti ibsu jechuudha. Immoo reference waliin hin qabu jechuun good and the service waliin qabatu jechuudha. Yookaan immoo purchasing power in terms of those currency waan hin qabu jechuudha. Change in the nominal exchange rate does not necessarily imply that the country has become more or less competitive on international market. Kanaafuu nominal exchange rate yoo jijjiiramillee yoo irratti yookaan yoo dabalees necessarily it does not necessarily imply the competitiveness of the country in the global market. Gabaa addunyaa keessatti biyyattiin sun dorgomtuudha naman jechisiisu exchange rate qofa jechuun amma asirratti exchange rate qofa laallee rakisha jechuu hin dandeenyu meeshaan sun. Fakkeenyaaf amma gaafa doolaarri tokko qarshii 100 bunni kiiloogiraamii tokko yoo qarshii 100 ta'e namni Ameerikaa buna bituu barbaadu doolaara takka qarshii 100 jijjiirratee bunni kiiloon 100 waan ta'e bitaa jechuudha. Garuu nominal exchange rate 200 taate yoo jennu taate nominal exchange rate 200 taate yoo jennu taate namichi kun buna doolaara takkaan buna kiiloo 2 bitaa jechuudha. Garuu dirqama akkas jechuu miti midiyaan. Akkas jechuu miti. Exchange rate mul'ate jechuun gabaa addunyaatti biyyattiin dorgomtuu taati jechuudha miti. Sababaan isaa purchasing power of good and service waan eertuun qabdu waan taateef nominal exchange rate kanuma akkasii Ameerikaatti rakisha ta'uu mala jechuudha. For such a measure, we have to look at the real exchange rate. Sanifu competitiveness yookaan ammoo gabaa addunyaatti dorgomaa ta'u. Ko gabaa addunyaatti dorgomaa ta'uun meeshaan biyyattiin sun oomishtu hangam takka meeshaa wal fakkaatu kanneen idil addunyaatti biyyoonni biraa oomishan irra hangam takka rakisha kan jiru. Ibsa competitiveness. Biyyattiin sun Itoophiyaan shokkora oomishte, Ameerikaan shokkora oomishte, Chaayinaan shokkora oomishtu taate hangam takka shokkora Itoophiyaa rakisha kan jiru biyyattiin dorgomaa taate malee exchange rate dhaanii miti. Hammam feete birrii laaftuu taatullee shokkora Itoophiyaa rakisha hin gootu jechuudha. Saniifuu nuti competitiveness ilaaluudhaaf biyyattiin sun dorgomaa ta'uu ilaaluudhaaf yookaan ammoo hangam takka wanni biyyattiin oomishte rakisha ta'uu ilaalu real exchange rate xiinxaluu qabna yookaan real exchange rate safaruu qabna jechuudha. Real exchange rate no maali? Real exchange rate the real exchange rate is nominal exchange rate adjusted for the relative price. Real exchange rate nominal exchange rate is sirroofte jechuudha. Maaliif sirroofte relative price yookaan ammoo inflation idhaaf ka adjust taate jechuudha. Between the country under consideration biyyoota lamaan maallaqa isaanii wal dorgomsiisaa jirru san jechuudha. Saniifuu asirratti real exchange rate meeshaa lamaan laala malee maallaqaa miti jechuudha. Meeshaan sun eessatti rakishaa eessatti qaaliidha kan jiru yookaan ammoo wanni kun exchange rate kun meeshaa fi meeshaa wal jijjiiruu laala jechuudha. That is the real exchange rate is normally expressed index form algebraically. The real exchange rate is equal to nominal exchange rate times
domestic price divided by foreign price. That is whereas SR stands for the real exchange rate and S is the nominal exchange rate or the foreign currency unit per unit of domestic currency. P is the index of domestic price level. P namo domestic price level and P is time namo the index of foreign price level. Sanifu real exchange rate in Volkatata nominal exchange rate. The amount of foreign currency per unit of domestic currency nominal exchange rate. Bayisu domestic price gati biyya keessa. Fakkeenyaaf ammoo gatii biyya keessa jennu shukkaara kiiloo tokko gatii shukkaara kiiloo tokko Itoophiyaa jechuudha. And then divided by the foreign price jechuun gatii shukkaara tokko kiiloo tokko kan Ameerikaati jechuudha. Saniifuu real exchange rate nominal exchange rate and defined in terms of foreign currency per domestic unit times domestic price of good or service and divided by the foreign price of good and service. Let us see that as example and this. For example, let us see that this as example. The nominal exchange rate A is that is $1 is equal to 158 birr. The price of quintal of sugar in United States getting more sugar can quintal to America $225 division. And the one quintal of the sugar in Ethiopia is 21,025 birr. Ethiopia temmo quintal sugar toko kuma di demi takkafi qarshii di demishan. Marka temmo quintal sugar toko $200 fi di demishan. Exchange rate nammo nominal exchange rate dollar toko $158. Amma real exchange rate barbaaduuf asirraa sukkara kana lamaan wal dorgomsiif malee nominal exchange rate isanii miti. Saniifuu amma nominal exchange rate yoo shalan taate nominal exchange rate is that is equal to 158 per dollar jechuudha. Per dollar. When we express the price of sugar in terms of nominal exchange rate yoo hogonu taate exchange rate kana dhaabbanne dollar tokko qarshii $158 waan ta'eef gatiin shukkaara Ameerikaa quintaala tokko immoo dollar $225 waan ta'eef yoo exchange rate kanatti baay'isne qarshii Itoophiyaatti shukkaara Ameerikaa sun gatiin isaa meeqa? $35,550 jechuudha. Akka nominal exchange rate akkasi jechara dhaabannee laata. When nominal exchange rate just sanuma malee gudi irratti ilaalama. Garuu akka nominal exchange rate yoo kalaallu taate nominal kana dhaabannee yoo kalaallu taate shukkaara quintaala tokko Ameerikaatti $225 Itoophiyaatti immoo qarshii $1,025. Saniifuu nominal exchange rate ilaallatira osoo exchange rate irraa ka equal ta'u ta'e Itoophiyaatti $35,550 ta'a jechuudha. So that is nominal jechuudha. The way really the real exchange rate is we have to use the formula of nominal exchange rate times domestic price times the foreign price. We have to inverse. As when inverse exchange rate defined as foreign currency, domestic currency per unit of foreign currency one type.
domestic pricing jala deebi'uu qaba. Haala kana keessatti nominal exchange rate in 58 baasu foreign price dibbafi demission divided by domestic price only the demission. Then we got the real exchange rate is at 1.69084. That is 1.69 almost akkasi. Amma kana jechuun maal jechuudha? Purchasing power yoo deebisnu taate shukkarri kuntaalli shukkara Itoophiyaa tokko shukkara Ameerikaadha kuntaala tokkoo fi cina ta'a jechuudha. Yookaan immoo kiiloo 69 ta'a. Kuntaala tokko kiiloo dhibba takkaa fi kiiloo 69 ta'a. Koo cina kuntaala irra darbaa jechuudha. Saniifuu sukkarri Itoophiyaa tokko yoo sukkara Ameerikaatti ka deebinu kuntaalli sukkara Itoophiyaa tokko kuntaala sukkara Ameerikaatti kuntaala tokkoo fi cina irra jiraata jechuudha. So that is we interpret the 1 quintal of the United States USA sugar can be exchanged for approximately jechuun sukkarri kuntaalli sukkara Ameerikaa tokko sukkara Itoophiyaa kuntaala tokkoo fi cina yookaan immoo kuntaala tokkoo kiiloo 69 ta'a. Akkas jechuun real exchange rate in Makalalo in terms of good and service yookaan immoo purchasing power currency kanaati. Purchasing power currency kanaati yeroo jennu qarshiin 20 takka Itoophiyaa sila Ameerikaatti kan isin bittu jechuudha. Ameerikaatti hangam bitti yookaan immoo doolaarri 225 yoo gara Itoophiyaatti sukkara Itoophiyaatti deebine immoo sukkara hagam takka bita kuntaala tokkoo fi cinaa bita jechuudha Itoophiyaatti. Akkasuma immoo kuntaala tokko gattaa jechuudha. Qarshiin 20 takka yoo gara gartee sukkara Ameerikaatti deebine kuntaala tokko gattaa jechuudha. Sanii fi kuntaalli Ameerikaa tokko kuntaalli Ameerikaa tokko yoo Itoophiyaatti ka sukkara Itoophiyaatti walitti kuntaala tokkoo fi cinaa Itoophiyaatti kuntaala tokkoo fi cinaan sukkara Itoophiyaa kuntaala tokkoo Ameerikaatti yookaan kuntaala tokkoo Ameerikaa kuntaala tokkoo fi cinaa Itoophiyaatti jechuudha. Haala kana keessatti eessatti irra rakishaa agarsiisa Itoophiyaatti irra rakishaa. Sababaan isaa kuntaala tokkoo Ameerikaa Itoophiyaatti immoo kuntaala tokkoo fi cinaa waan ta'uuf. Oromootti kuntaalli lama kan Ameerikaa kuntaala sadii kan Itoophiyaa kuntaalli lama kan Ameerikaa kuntaala sadii kan Itoophiyaa akka ta'utti jechuudha. Saniifuu real exchange rate in terms of good and service jechuudha. Let us add one from Gregory Mankiw macroeconomy. Ko macroeconomy ra itti aadaaname Gregory Mankiw barreessan. Real exchange rate a relative price of good of two countries. Real exchange rate jechuun maallaqaa miti. Relative price gartee gudiisa wal dorgomsiisuudha malee. That is the real exchange rate. Tell us the rate at which we can trade the good. Rate itti gudii wal binnu jechuudha. Meeshaa fi meeshaa waliin binnu agarsiisa. Good in the service of one country to another jechuudha. The real exchange rate kun yeroo wannida the terms of trade jama yeroo baay'ee akkas beekamu sometimes terms of trade jamu beekamu. So see that the relation between real and nominal exchange rate that consider the single good that is produced in many countries. For example, the car. Suppose an American car cost Amerikatti makiinaan takka makiinummaan deemaniin takka $10,000. The similar car ammas makiinummaan akkasii Jaappaanitti car cost meeqa taati $2,240,000 Jaappaanitti
maallaqa Jaappaan yeeniidhaan. Ameerikaatti ammoo makiinummaan sun doolaara 10,000 jechuudha. Jaappaanitti ammoo makiinummaan sun maallaqa Jaappaaniin miiliyoona 2,400 maallaqa Jaappaan yeenii taati jechuudha. To compare the price of the two cars, you ammoo gatii lamaan isaa wal dorgomsiif, we must convert them into the common currency. Gara maallaqa tokkootti deebisnee laaluu qabna jechuudha. Real exchange rate ilaalu. Gara maallaqa tokkootti deebisne. If dollar was 120 yen, yommuu gartee nominal exchange rate in doolari tokko yeenii 120 ta'e, then the American car cost, gatii maallaqa Ameerikaa, gatii makiinaa Ameerikaa meeqa? 120 baay'isuu 10,000. Waggaa baay'ifne meeqa? Miiliyoona takkaa fi 200,000 yeen taati jechuudha. Waaransi tokko deebi. Argaa garaagarummaa isaanii guddina. Koo walakkaa jechuudha akkana jechuudha. Akkana jechuun walakkaa jechuudha. Wanni Ameerikaa makiinaa takka bitaasan yookaan ammoo wanni Jaappaanitti gartee makiinaa takka bitaa kun Ameerikaatti makiinaa 2 bitaadha agarsiisa. Miiliyoona 2,400, miiliyoona takkaa fi 200,000. Kanaafuu makiinaan Ameerikaatti doolaara 10,000 sun exchange rate yeroo ammaa nominal exchange rate ka doolaara tokko maallaqa Jaappaan yeenii 120 kanaan yoo halaallu taate yeenii kun miiliyoona takkaa fi 200,000 jechuudha Ameerikaatti. Koo walakkaa makiinaa Jaappaanitti. When we compare the price of the American car, miiliyoona takkaa fi 200,000 yen, and the price of the Japan car in ammoo takkittiin miiliyoona 2,400 walakkaadha jechuudha. Then we conclude that the American car cost 1/2 of what the Japanese car cost. Kanaafuu gatiin gartee koostii makiinaa Ameerikaa sun walakkaa 1/2 jechuudha. Walakkaa waan gartee makiinaan Japan gaafatuuti. Walakkaa jechuudha. Cinaadha jechuudha. Cinaa. In other words, at the current price we can change 2 American cars for 1 Japan. Yookaan ammoo gara biraatiin akkas jechuun makiinaan Ameerikaa 2 makiinaa Japan takka bitti jechuudha. Koo walakkaa taawaan ta'e. Yookaan ammoo maallaqni Jaappaanitti makiinaa takkaan binnu kun yoo Ameerikaa ta'e makiinaa 2 bitaa jechuudha. Akkas jechuun makiinaan Ameerikaa 2 makiinaa Jaappaan takka taati jechuudha. So we can summarize that our calculation as follows. The real exchange rate in normal exchange rate yen per dollar times the exchange rate, the price, that is the price of domestic good, $10,000 American car per the foreign price, those are foreign good, 2,400,000 yen of Japan car. Then yeroo sammaal wal qodaa gaawane kuma miiliyoona takkaa fi 200,000 ka gubbaa jechuudha. Kun ammoo miiliyoona 2,400. Gaafa waliin dhaamsinee balleessin maal ta'a? 1/2 ta'a jechuudha. Saniifuu 0.5 Japan car per American car jechuudha. Per American car jechuudha. Kana jechuun 1.5 of Japan car jechuun walakkaan makiinaa Japan is equal to 1 American car jechuudha jechuudha. Akkanatti ergaa. Saniifuu real exchange rate nominal exchange rate times price of domestic good divided by foreign good jechuudha. Amma yeroo akka kitaaba kanaatti himu jiru akkatana wanni isin hin dagannee yeroo akka kitaaba kanaatti yeroo baay'ee exchange rate kan akka tilfaa godhu jiru foreign currency per domestic currency ibsu jira. Amma akka Ameerikaatti nuti kaawwan Ameerikaatti fudhata kitaabni Ameerikaa barreeffame. Saniifuu domestic price kan inni fudhachuu jiru doolaara 10,000 ka Ameerikaatti jechuudha. Foreign price kan fudhachuu jiru Japan. Kitaabni Ameerikaa warra Ameerikaa barreesse akka domestic itti fudhatan.
osoma Japan garagalchine ka fulan taate Japan domestic gone jechuudha dollar foreign gone osoo ka fulan taate two American car per Japan car ta'a jechuudha kun sila two American car two US car over American car jechuudha over Japan car mana Japan car osoma Japan jiran jechuudha sani ko suru wani degachu in kamne foreign currency san define dakkatti taate akkamidha yeroo baay'ee define dakkatti goonu foreign currency per domestic currency da jechuudha kan tibsu jiru foreign currency per domestic currency jechuun qarshiin takka doolaara meeqaadha malee doolaara tokko qarshii meeqaa miti qarshiin takka riyaala meeqaadha malee riyaalli tokko qarshii meeqaa miti yoo riyaalli tokko qarshii meeqa fayyadatu taate domestic currency per unit of foreign currency ka jedhu garuu ammoo akkatti hiikamuu qabu domestic foreign currency per domestic currency da jechuudha foreign currency per unit of domestic currency kasatti hiikama saniifuu osoo amma Japan taane Amerikaa akka foreign itti fudhanne two American car per Japan car ta'a jechuudha saniifuu isu wanni eeggannoo gootan fatanaa irratti akkanaan exchange rate garamirraa define akka taate xiyyeeffachuudha keessattuu foreign currency the amount of foreign currency per y unit of domestic currency kan jedhu irraa fudhanneeti shalagnaa yeroo baay'ee haala kanarratti interpret goona saniifuu kitaabni amma akkatti fudhate foreign domestic price of good jeefam fudhate American car jechuun Amerikaa akka domestic itti fudhate foreign price of good immoo kan inni fudhate Japan jechuudha jechuudha osoo immoo garagalchine ammoo nuti Japan taane Amerikaa akka foreign itti fudhanne gubbaa garagalaa jechuudha miliyoona lama kuma dhibba afur gubbaa naanna'ee kuma kudhanan immoo jalatti deebi'ata jechuudha faallaa kana garagalee dhufa jechuudha inversii dhufa kanaaf haala kanaan hiikama sun ammoo kana fakkaataa jechuudha kaabra effective exchange rate effective exchange rate measures how countries currency change against weight basket of foreign currency kun amma wanni inni safaru currency biyyatti maallaqni biyyatti hangam takka akka jijjiirame safareechu agency weighted basket of foreign currency average weighted ka ta'e average won gartee maallaqa biyyoota biroo maallaqni biyyaa hangam takka yeroo average weight goonu maallaqa biyyoota biraa biyyoota biraatitti yeroo isaan hangam takka maallaqni biyyatti jijjiirame jechuudha sun ammoo maallaqa biyya tokko qofa osoo hin taane maallaqa biyyoota paartinaroota wajjin daldalatu san hundisaatu walitti deebifnee weighted goone hangam takka akka jijjiiramte kan shalaynu jechuudha mathematically yoo ibsinu nominal effective exchange rate that is equal to the summation of J to N while J is started from 1 to N jechuudha J jechuun number of countries jechuudha and the value J that is weighted exchange rate of J at T time T jechuudha time is nominal exchange rate J T J jechuun exchange rate biyyatti sanii jechuudha so when that is NEER is stand for nominal effective exchange rate. SJT is a nominal bilateral exchange rate with three partners. Nominal exchange rate partner SCJT J
That is J is partner biyyota J namna la cosa biyyas. At time T time nammo T da bara jechuudha. WJT nammo is the share. W in share of counters 3 share is our income jechuudha W with J country. That is with J country at time T jechuudha. Listen in simple. If we use the real exchange rate, real exchange rate real exchange SRGT, SR real exchange rate as J country at T time you hire them that the real bilateral exchange rate and the above equation when we have the real effective exchange rate you have Garasit Dufajo Yogarte real exchange rate ka fayyadamnu taate bilateral exchange rate narma gubbaa real effective exchange rate ta'a jechuudha. Ammoo nominal effective exchange rate jennee fudhanna. Yoo garuu bakka nominal effective exchange rate kana SJT kana immoo SRJT fudhanne real exchange rate ka fudhannu ta'e shalagne formulaan tokko yoo shalagne real bilateral exchange rate ta'a jechuudha. Yeroo sana immoo maal jennee yaamna effective exchange rate real effective exchange rate da ta'a jechuudha. Real effective exchange rate ta'a jechuudha. That is, we see the example. That's the example that calculated as in pound and dollar. Yeroo ta'an immoo exchange rate regime kan duulaal. Exchange rate regime kan duulaalla jechuudha. Amma sani dura example tokko dalalina example effective exchange rate. Suppose the nominal effective exchange rate that's supposed to open terminally with 3 partner wajji dalalina partner kam partner J1 United States USD, partner J2 is Euro, that is Euro area, and partner J3 is China. Sani fu J1 bakabu biyya jechuudha. Asirratti J to N jenne kasa machine irratti qabanne san maal jedhamee ibsama. J to N jenne immoo 1 to 3 N 3 dha jechuudha. Immoo akkana keessatti maal biyyoota sadii qabna waan ta'e. That is the number 3, the number of trading partner. Let L T nammoo current year haa jennu. The trade weight urban trade weight the one 3 share jechuudha. United States in 3 share Ethiopia wajji qabdu 0.40040% yaafurtama jechuudha. The Euro area nammoo trade weight in Ethiopia wajji qabdamu 0.35 yookaan ammoo 35% jechuudha. Nammoo China 3 share 0.25 akka example jechuudha. Yookaan ammoo 25% yenna. The summation is the sum is what? That is become 1 or 100% jechuudha. Egaa trade weight yookaan ammoo 3 share yesana kana beekne nominal bilateral exchange rate assume fudhannu $1 qarshii 150, 1 euro qarshii 170, 1 yuan China qarshii 20 takka jennu. That's the nominal exchange rate da. Formula nuti fayyadamnu nominal effective exchange rate in the summation is of WJT, the share jechuudha. 3 shares of the country at time is kanamu baisu SCGT, that is the nominal exchange rate. Then when we calculate the 3 share of United States times exchange rate of United States, I can do the trade the euro contribution the euro trade weight times euro exchange rate in Canada, and the yuan contribution you can move the China 3 share in 0.25 that times exchange rate 21 Canada. Then the quality the machine is jahatam do shantam is equal to question and the shantoka the dimension 60 plus 69.5 plus 5.25 that is
dhibba takkaa fi 24.75 ta'a. So when we interpret the weighted average value of the Ethiopian birr relative to the currency of its major trading partner is presented by the nominal effective exchange rate index value 124 birr.75 jechuudha. If this value rise over time, you gartee kun kadabalu taate real effective exchange rate on nominal effective exchange rate in kun yoo dabalu taate over time, it is generally indicate depreciation agarsiifti jechuudha. Identity is the weighted basket of the quoted currency jechuudha. When the rate are quoted as birr per foreign currency, yoo gartee birr for foreign currency kun amma birr per foreign currency akkataatti fudhannerraa amma kun the birr per foreign currency jechuudha. Doolaarri tokko meeqa ta'a, yuwaan tokko meeqa ta'a, yookaan ammoo yuuroon tokko meeqa ta'a irraa fudhatame akkasitti fuuna jechuudha. Yoo kan akka fuunu taate garuu vaaliyuu mukkata taate depreciation agarsiisa jechuudha. If this value is far, yoo ammoo gartee irra taa dhufte the birr is appreciating in so relative to the basket of goods jechuudha. Saniifi kana agarsiisa. Kana fakkaata foreign isaatis kan practically ilaalle jechuudha. Barumsa keenya kan irraa walumaa galattu spot rate bittaa fi gurgurtaa maallaqaa yeroo ammaa kan guyyoota lama keessatti raawwatu jechuudha. Spot rate jechuun nominally walad nominal jechuun value maallaqa currency maallaqa biyya tokkooti. Nominal exchange rate fi spot walad. Nominal jechuun qarshiin tokko maallaqni biyya tokko currency takka maallaqa biyya biraatti meeqa kan jiru value currency biyya tokko currency biyya biraatti ibsa. Spot rate jechuun ammoo yeroo tami nominalin kun bitama jechuudha. Yeroo nominalin kun bittaa yeroo gaggeeffamu ibsa malee value hin jiru amma spotiin jechuudha. Akka waamtota sun ta'a. Soosani forward rate ammoo exchange rate gartee gara fuulduraatti bittaa fi gurgurtaa gara fuulduraatti amma waliin galamee baatii 3 booda 4 booda 5 booda gaggeeffamu jechuudha. Haala san keessatti ammoo formula nuti fayyadamnu rate daaf forward rate daaf discount rate daaf jechuudha. Yoo ka fayyadamnu forward rate minus nominal exchange rate divided by nominal exchange rate times dhibbaatti haala san keessatti yoo gartee future spot rating less than forward rate ka ta'u ta'e value argamamu positive jechuudha. Positive premium jenna jechuudha. Yoo ammoo garuu spot rating irra guddaa forward rate ka ta'u ta'e value argamu negative. Yeroo san ammoo discount yen haala kam keessatti haala the exchange rate defined in terms of foreign currency per domestic unit of domestic currency ta'e keessatti jechuudha. Karaa ammoo nominal exchange rate wal jijjiirraa maallaqaa biyya tokkoo gara biyya biraatti nominal ta'u jechuudha. Ammoo good and service referencing godhu yoo waan ibsuun qabu jechuudha. Waa'ee goodii fi service irra so biyyatti ammoo nominal exchange rate biyya tokko dorgomaan taasisu meeshaan biyya sanii rakkisha jechuun dandeenyu waan exchange rate gabbuuteef jechuudha. Jechuun kan isaa real exchange rate ammoo exchange rate in terms of good and service datti kan laalame jechuudha. Exchange rate nominal isin irra dhaabbanne real exchange rate kan shalaynu boodarra ammoo purchasing power currency lamaanii wal dorgomsiifnu san jechuun hammamtaan unity good on the service biyya sanii good on the service biyya biraatti ammoo hammam akka ta'u agarsiisa jechuudha. San isa kan competitive taasisu jechuudha biyyatti. Effective exchange rate ammoo jijjiirama currency biyya tokko safaruu jechuudha. Jijjiirama currency biyya tokko
maallaqa gartee wal jijjiirraa currency maallaqa biyyoota paartineerii ta'aniitiin weighted haala average weighted ta'een saffaruudha jenna. Barumsi keenya karraa asumarratti raawwata. Barumsa keenya kattaan ammoo exchange rate regime kan jiru nanga walitti deebinutti kanarraatiif asumaan nagatti isiniin jecha yoo yaada qabaattan gaafii qabaattan komentii sanduuqa komentii yoo isinitti tole like godha. Namoota ni fayyada jettanii yaaddaniif illee share godha. Namoonni haaraa taatan subscribe gochuun ammoo mallattoo notification on godha. Akka yeroo viidiyoon akkana fakkaatu lakkifame isin bira gahutti jechuudha isin beeksisutti. Kanaaf waan hordoftaniif galatooma. Nagatti horaa bulaa hanga mata dureetti aanu exchange rate regime walitti deebinuu kanarraatiif sumarratti dhaabbanna. Galatooma horaa bulaa eebbifama.